akkana barsiisonni yoo ka mormanii yoo ka walirraa fudhatanii malee yoo waan badaa ka walii amantaa keessatti yoo ka tuqanii seerarra hin jiru warri waan siin jedhe waan jedhe ati wangeela kakuu moofaa fi haarawaa itti ni amantaa sirritti malee maaliif namani okay maaliif kakuu moofaa ta'e kun amma waan wangeela waan Maatiyos 23 boqonnaa takka dubbisi eenyu Muhammad dubbisi qatana sirraa xumura hin deemta bakka dubbisi bakka amma dubbisuu baattees akkitti Yesuus amaneef akki ati itti fudhatu garagara ati deem firraa ayyee deem nagaatti haa jiraattu dhis wangeela Maatiyos 23 takka itti ustaad ummata barsiisa waan hojjaasu na dhis warra waan jedhu warra maqaa qajaalatu wajji haasaa deem adeemtu okay deem firraa nagaatti kiyana dubbista deem laala siifillee dubbisu nagaatti maal waan afaan Oromoo si galuu dide no tokkotti gaazexii tokko bichaan dubbistu si dhageeffadha zalata yaa gasaa barbaadde maal isa gaazexii tokko fana dubbistani naan be asirra yoo ta'e seen hojjaa sooti malee waan hin jedhu eeshi tokkotti kiyyanaan dubbistani hin jaa barbakkaani kana dhageeffadhu ati wasiin ayye kana boqonnaati wangeela kakuu moofaa itti loltu kamati qara nama himaa turte san irra deebi'ee beenaa dubbisa dharaa bee'aan si himaa takka tana dhageeffadhu sadii afur siifin dubbisa hafeet boqonnuma takka tana dhageeffadhu waan jedhu dubbisi eenyu idami sadii boqonnaa takka dubbisi loqoda isii kan naannoo kiyyaatti yaa dhugaa keetti ati komentii dhiisin hojjaa same dhiisi ati kana qaaquu irra deemtee ijoollee gosaa lagi anaa isin dubbisa dhageeffadhu akkana jedha wangeela na dhageeffadhu warra wal basaasu na dhageeffadhu akkana jedha wangeela Maatiyos akkami beeyta dhageeffadhu wangeela Maatiyos boqonnaa 23 irraan si dubbisa akkana jedha eegasi Yesuus tuuta achi jiran tuuta achi turani gartee Yesuus tuuta achi jirutti barattoota isaattis dubbatee barsiisonni seeraa fi Fariisotaas iddoo Musee bu'anii hin barsiisu iddoo eenyu bu'anii barsiisan Dita Halo Sintu muti godhe moo anatu muti Langone suma muti te waan si jedharu abumaas dhiifama guddaa na godhe warri amantii kan keessanii hundinuu arraba babbadaa ila safuu Oromoo cabsee nama arrabsan takka jeeka ani yeroo baay'ee azala dhufee wanti qaaquun feenee fi muluun isaaniitu warruma amantii qabu azala arraba babbadaa nama arrabsan ka haadha irraa dhalate duraan tursi Oromoo ijoollee Oromoo ta'e isin jala deemtu safuu Oromummaa barsiisa safuu namummaa barsiisa safuu ilmi namaa foon uffatee deemu kun akka itti cubbuu irraa itti of qabu barsiisa malee kun indoom salphaadha yoo ana abbaan kiyya boolata kan nan awwaala haadhati yaan boolata kan nan awwaala kanarraa hojjetaa oolina asitti asirratti ila karaan dundaan dhimma amantaa basaasaa asirra hi oolina wanti basaasan umaa'e ijoollee biyya arabaa gorsi daangaa keessa akka wal fixxu gorsi gaafan warra ashaadoo harargee waliin jedhaa sanii himi isaantu sirrii hin jirre amantaan sirrii jira amanuun lallaban irraa dhiisii deem kaanurra kolkoloo mataa rifeensa samii ol qabdee deemtu rifeensa gad deebise kadhaddee okay maali penteen daangaa tarkaanfattii bara penteen waan maali dhuufuunii fi penteen gaanni fixattu garaa keessaan dhumtu bara haasawunisi okay Amadoo jirta dhuufuu fi penteen gaafin keessaan dhumtu bara jira Jayo walutti galtee bar walu malis way galtee mucaa mana hundi kaadhuuf dhiiraa sakkanuu na cinqe wallahi rakkanne kolfaadhumne mee khalifa ol galchiif mee ustaadha filis Allah na galcha ustaadha moderator ni qabdanii una fakkaata barratiif moderator sabani wala laanu be ona manatti ol makiina ne oofu male amma si zolcha ustaadha markato wala sanin ba warra barsiisaan olota moderator ni qabaafin taa'u jira baran qoy amma si zolcha unqabu moderator ni qabu khalifa unqabu qoy amma si zolcha qoy ay bar commenti male commenti telefon hayas akhira de ma sabo shit ya rabbi ijji ke abana mujette entaro hay ijji ke abana na jette ati manana ko falte bar anna ballan fude na jette yar mucayyon tun
dura isi mormaa turtee dun dhiifte maqaa wannoo goote malee. Eenyu jirratti yar? Ol ba'uu dhiifte yar isin bira. Arganii bar hundi gara murratee bar. Garaa muratanii jiran bar. Bakka didan ka. Kam goona akkana nu qallistee feenteen akka nu gootee moonate bilaashitti wangeela harkaa guurrannee bar amma ijji wadalaa akkana jiran yar isaan amma nu dhiisaa. Barsiisaa hoolota galchimma. Allahu akbar. Dagguun kiristaanaa? Dagguu? Islaama obbo Islaama adi Islaama. Dagguu muslima dagguu. Dagguu reefu naafi wanta akka dagguudhaatti irra deema jedheetiin anaa hallaayi na laqatee naqate awwan Islaama naan jedhe. Ayilee maqaa isaa oolaan musliim kiristaana fakkaatee galche. Waa cinat dabali mee ati dagguu maqaan kun nu dagatu jira. Waa cinat dabali abbaa keetillee taatu. Rakkanne wallahi. Ilmaan baalagee wayyaatti ilaala jala deemtee intalti sun amma akkuma waa. Bilisa baasaa. Mee nageetti deem. Qoy bilisa baasaan kunoo. Warri maqaa keessa sirrii hin taane piriis hin ergatinaa. Erga sin galchine immoo ani musliiman jedhanii dhuftanii ergattanii kaatanii. Ajaa'iba rabbi. Uumataan fudhannu jettee wangeela. Hinteena silaa Yesuus Kiristoos wallaahi bar akkana jedhee bar. Jaartii afur fuudhuu eenyu fuudhu warri fariisota amma jechuun kun jedhu kun ergasii Yesuus gartee tuuta achi turanitti barsiisota isaa bartee barattoota isaattis dubbatee akkana jedheen lammaffaa barsiisonni seeraa fariisonnis iddoo Musee bu'anii in barsiisu waan isaan isinitti himan hundumaa godha hundumaa jaartii afur fuudhuun barsiifne barsiisonni seeraa barsiisaa hoolota. Kuma tokko fuudhuu barsiisanii hima. Ameen. Kakumoofa barsiisuun maaree haarawa barsiisu turan isaan. Kakumoofa barsiisu turan. Yesuus waan isaan barsiisan fariisonni jara kun hundumaa fudhadhaa jedhe mun fudhatinaa jedhe. Dalagaa eebbifamaadhaa fudhadhaa jedhe Yesuus. Ameen. Ameen. Akkana. Kanaaf isin maal reettan akkana waan Waaqayyo bakka Musee bu'anii gartee barsiisaa turan akka gartee wartee isaan dubbisaan munaafiqootaa jedhe gartee lima taquluna maalaa tafa'aluna sana warra akkas tawaatee malee waan isaan barsiisan sirriidha. Gartee sadaqa woo akka dubu jedhee bar rasuulli sallallahu alaihi wasallam nanti ta seexanaa kan waan inni dubbate dhugaadha inni kijiba jedhe immoo. Jarris akkasi itti hin dalagan malee waan isaan barsiisan waan dhugaati jedhe Yesuus ragaa beef fudhadhaa jedhee waanuma isaan barsiisan hunda jaartii lama barsiisu sadii barsiisu kuma barsiisu. Penteen kuma fuutuun jiru safara tokko silaa namummaan tokko jaldeessii fuudhuu qabaa barsiisa akkanatti taa'u takka dhabe. Gartee kanaaf akkasii maarreen nu laallatu kakuu moofaa eessa seera kun jettee seera Musee baasee seera Waaqayyotti kanneen Museetti dubartii dubrummaa hambifadhu jedheen ka Ingiliffaarra maal jedha barsiisaa hoolota ka Ingiliffaa ijoollee dubartoota ijoollee jedha ijoollee hambifadhaa jedhee Museedhaan hambifadhu jedheen ijoollee. Children. Ingiliffaa isin garsiisu? Yeah. Children. Yeah, the women children jedha bar. Yeah, women children. Keep to yourself jedheen ofii keetiif jedheen qabad ammoo fudhadhaan jedhe qaama biraarra ka Ingiliffaa Oromoodhaa san ofii keetiif Museen hambifadhu jedheen. Itaabbaatu. Keep to yourself jedheen wallahi look. Itaabbaatu King James na bira jira bar kolkolo penteen wangeela taphattee bar taphatte eessa taphattan olii dhalanne nuti itti nu guddisani bilisoomne abiyyi masaraa qabi. Abu Muazii fi Abarsan hoolota TikTokii qabne jaalmarroo bosona taa'i. Ameen. Ameen. Wallahi lazim qabne ani jaalmarroo TikTokiiti hin ba'u keessa. O jaalmarroo nu bosona baa asuma qaladheetiin asuma nyaadhe asumatti hin hora hin ba'u. Miseensi kiyya kuno barsiisaa hoolotaatiin qaba barsiisaa reetiin qaba. Gama heerumne baramma. Gama heerumne waraana sitti nama hunda waraana mustaada. Woi hidadha ha wub jedhee bara amma biyyuutu waan jedheen keenya malee. Wallahi waraana sirra qabamma hayi. Woi hidhanne jiru nuti. Hidhannoo guutuu jiru. Goone yaasna waan inni wallahi lazim qoya isin garsiisa. Okay amma isin garsiisa laala. Wangeela Waaqayyoo ka faranjiidha kana the Bible the Holy Bible man amen let's go read boy. Okay. Lala. Akka lala me jiran. Lala walla numbers number achirra agartee. 31 achirra asirra asuma qacallata arkani koy.
Soddomii takka laani gartanii miti laan. Soddomii takka. Yeah, Moses saying. Ofee laala mee. Now therefore kill every every male among the little ones and kill every woman that had known man by lying with him. But all the woman children that have not known a man lying with him, keep alive for yourself. Akasi Musa ilagate ammo Oromo ka jo dhaggeeffadha Oromo singarsa kijiba kanadha Oromo ka jo wallahi rajul akkam beekamtan injiisi wajin wan singarsa ko taw afaan Oromo akka gore weelala irrawan qoya lakko sakana askeessa lakko malakka walu dadamne lal akka jedhu garte to yourself jedhame me lakko kana dubbis lal amma sitti lal akka jedhu bakka lakko sun gosa deetu keessa ofitti fayye amma ijoollee keessa dhiira kan ta'e ajjeesa dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisanii beekan hundumas ajjeesa dubartoota durboota dhiira wajjin ciisanii hin beekne hundumaa garuu ofii keessaniif hambifadha ofii keessaniif jedhee miti ofii keessaniif jedhee asirratti for yourself for yourself Muse qofaan Museedhaan kaayedhu hojii for yourself Ingiliffaa irratti Muse qofaan for yourself bakka dubartoota jedhu kan ammas ijoollee irraa baasan laa bakka dubartoota ijoollee tokko irraa baasan arigalle namoota hedduuf godhe asirratti ofii keessaniif godhe asirratti Museedhaan fudhadhu jedhanii bara Museedhaan ijoollee xixiqqoo fudhadhu jedhanii bara abbaa waraanaa isaa miti kaloolee ijoollee xixiqqoo dubrummaa qabdu ijoollee xixiqqoo